ibsa kasiniif kennu isa nafeera jaljabeessa gabbisa. Jaltolera hedduu galatoomii dhugaa dubbachuu yoo ta'e walgahii akkas hedduminaan irratti argamuu keessan kabajaa isin Oromiyaaf qabdan, kabajaa isin Oromoof qabdan, kabajaa isin adda bilisummaa Oromootiif qabdan, kabajaa isin koree adda bilisummaa Oromoo as jiruuf qabdan ka calaqqisu waan ta'eef ulfaadhaa kabajamaa isiniin jechuu barbaada. Walgahii akkasii qindeessuun hojii salphaa miti, hojii haffallii miti, hojii ifaajjii hedduu gaafateedha. Koree adda bilisummaa Oromoo walgahii akkasii qindeessuu keessaniif hedduu galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Halli har'aan tana Empire Itoophiyaa addatti ammoo Oromiyaaf Oromoon keessa jirtu gama tokkoon ulfaataa ugguu ta'u gama biraatiin abdachiisaa ta'utu mul'ata. Gama tokkoon wareegama ilmaan Oromoo qaqqaaliitiin, wareegama ilmaan sabaaf sablammoota impaayera kanaatiin injifannoo argame, injifannoo sabaaf sablammootii naannoo isaaniitti of bulchuu, afaan isaanii seenaa isaanii dagaagfachuu argatan if booda deebisuudhaan sirna dullacha, sirna booddeettafaa, sirna cunqursaaf saamichaa sun nurratti deebisuudhaaf sochiin qindaawaan maallaqa hedduun gargaaramu nurratti geggeeffamu jira. Humni kaleessa qabsoo uummattootaatiin, qabsoo sabootaatiin laaffate mataa ol qabatee ajandaa waggaa 27f mataa qabatee ture ol kaasanii nurratti mirmirsuu jiran. Sirni kun ni milkaa'a yoo ta'e, sirni kun guyyaa tokkoof illee Oromiyaa keessatti mataa ol qabatee kan mul'atu yoo ta'e, Oromoof Oromiyaan dhabamuuf deemtii, Oromoof Oromiyaan jiraachuu hin dandeessu. Balaan bifa kanaan har'aan tana mul'atu jaarmiyaa siyaasaa tokko dhiisee tokko ka ofitti taansu ka ta'u miti. Adda bilisummaa Oromoo dhiisee ODP ka jiraachisu miti. KFO dhiisee adda bilisummaa Oromoo ka jiraachisu, adda bilisummaa Oromoo jiraachisee KFO ka dhiisu ta'uu hin deemu. Balaa guddaan Oromoof Oromiyaa irratti aggaammatee jiru kun balaa garaagarummaa siyaasaa malee, garaagarummaa ilaalcha siyaasaa malee, garaagarummaa jaarmiyaa siyaasaa malee akka Oromootti Oromoo hunda dhabamsiisuuf deemudha. Balaan kun hundeensaa Oromiyaa keessaa, hundeensaa biyya alaati, hundeensaa kaaba biyya kanaati. Isaan kana dura dhaabbannee akeeka jaallan barootaaf irratti wareegaman bakkaan gahuun dirqama tokkoon keenyaati. Dirqamni kun dirqama adda bilisummaa Oromoo miti.
kanneen adda bilisummaa Oromootu akeeka kiyya bakkaan naagaa jettanii abdattan har'a ilaalcha kana jijjiirrachuu qabdan har'a kana isinitti himuuf hin dhufe. Qoodi adda bilisummaa Oromoo hooggansa kennuudha. Kallattii qabsoon kun irra deemuu qabdu, tarsiimoo qabsoon kun fayyadamuu qabu qiyaasuudha. Kallattii sun isinitti agarsiisuu qofa. Tarsiimoon kun akka milkaa'uuf tooftaa addi bilisummaa Oromoo qiyaase akka milkaa'uuf dirqama olaanaa ka qabu ummata keenya isin. Ka isin jabaattan yoo ta'e addi bilisummaa Oromoo jabaata. Ka isin laaffattan yoo ta'e addi bilisummaa Oromoo haga isin geessan gaha. Addi bilisummaa Oromoo raajii ajaa'iba ittiin humna ta'u tokkollee hin qabu. Humni adda bilisummaa Oromoo isin. Beekumsi adda bilisummaa Oromoo isin keessaa madda. Hamileen qabsoo adda bilisummaa Oromoo hamilee qabsoo isin keessaa maddu irratti ijaarama. Balaa nurratti aggaammatee jiru kun qolannee ummati Oromoo bilisa ta'ee hireessaa akka murteeffatuuf yeroo kamirrayyuu caalaa ummati keenya dirqama ulfaataa bahuuf qophii ta'uu qaba. Akeeka keenya bakkaan gahuuf tarsiimoo nu filanne tarsiimoo qabsoo karaa nagaati. Tarsiimoo qabsoo karaa nagaa jechuun dorgommii bilisi jiraate ummati bilisa ta'e hoogganaaf mootummaa naaf ta'a jedhu filachuu danda'u. Ummati keenya adda bilisummaa Oromoo jechaan deggeree guyyaa filannoo sun hedduminaan gabbahee hooggan mootummaa isaaf ta'u hin filatu yoo ta'e wareegama jaallan kaffalan bilaasha ta'uuf deema. Odeessi nu qabnu qeerroon irra hedduun lafee duddaa qabsoo kanaa ta'anii wareegama hedduu kaffalan hedduun isaanii akeeka dhaaba kanarratti dammaqiinsa hiriyaa hin qabne dorgomaa hin qabne haa qabaatan malee waraqaa eenyummaa akka isaan hin qabne hubannee jirra. Waraqaa eenyummaa hin qabdan yoo ta'e mirga hin qabdan. Power aangoon keenya qalamaaf quba keessaa kaardii filannoo keessaa madditi. Sun akka ta'uuf ammoo guyyaan filannoo sun guyyaa nuyi hiree keenya itti mirkaneeffannuudha. Guyyaan filannoo sun guyyaa nuyi itti hiree keenya harka galfannuudha. Hiree sana akka harka galfannuuf ammoo meeshaa guddaan kaardii filannoo qabaachuudha. Hidhannoo guddaa nuyi qabaachuu malee kaardii filannooti. Kaardii filannoo argachuuf ammoo waraqaa eenyummaa ganda itti dhalannee qabaachuu qabna. Kanaaf warri waraqaa eenyummaa gandaa hin qabne waraqaa eenyummaa gandaa qabaachuun akka heera biyya kanaatti mirga keessanii ganda keessa dhalattan deemtanii borirraa eegaltanii waraqaa eenyummaa argachuuf suubiidhaan kaatanii waajjira gandaa dura dhaabbachuu qabdan. Nu gama keenyaan sagaleen ummata Oromoo hundi saanduqa tokko keessatti akka waliin qabamtuuf jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo hunda waliin haasawaa yeroo dheeraa geggeessinee gaaddisa hooggansa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo tumnee jirra. Gaaddisa hooggansa jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo kanaan dhimmoota jajjabduu egeree Oromoof Oromiyaaf murteessoo ta'an irratti ejjennoo wal fakkaataa fudhannee jirra.
filannoon fuuldura keenya jiru filannoo itti wal takaallee walirra deemnu osoo hin taane filannoo uummata Oromoo aangessu akka ta'uuf hundi keenya naamusa siyaasaa uummata Oromoo aangessu qabaannee akka waliin hojjennuuf safuuf laguu dorgommii nu gidduu jirtu geggeessinu walii mallatteessinee jirra. Kanneen safuuf laguu irra walii gale kana faallessan yoo jiraatan ammoo uummata Oromoo duratti saatillee uummati Oromoo akka tarkaanfii irratti fudhatus walii gallee jira. Astaa'ee sindura taa'ee ka isinii mirkaneessinu habadan garaagarummaa siyaasaatiif jecha garaagarummaa jaarmiyaatiif jecha bolola aangootiif jecha filannoo fuuldura keenya jiru irratti sagaleen uummata Oromoo gargar hin qoodamtu. Jaarmiyaan meeshaa itti nakeeka saba tokko bakka hangaaniidha malee ofiisaatii nakeeka miti. Gaaffii aangoo jaarmiyaa keessaa eenyutu muummicha ministeeraa ta'a eenyutu pirezidaantii Oromiyaa ta'a ka jedhu moggaatti dhiifnee uummati Oromoo akka milkaa'u qofaaf akka hojjennu waadaa isinii seena. Bakka sana ga'uudhaaf adda bilisummaa Oromoo irraa wareegama hooggansaa kaffaluun kan nu gaafatu yoo ta'e gama keenyaan qophiidha. Jaarmiyaan siyaasaa kabiraas uummata Oromoo milkeessuuf aangoo ofirraa dhiisuun ka irraa gaafatu yoo ta'e isaanis ofirraa dhiisuuf qophii ta'u qaban. Nu gama keenyaan dorgommiin jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo gidduu habadan sagalee uummata Oromoo akka gargar hin qoonneef ni hojjenna isinillee akka adaba nutti gootan isin gaafan. Adaba nutti godha isin adaba yoo nutti gootan qofa milkaa'uu dandeenya. Irreen ittiin jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo tokkummaadhaan uummata Oromoo milkeessan tokkummaadhaan uummata Oromoo dirree dimookiraasii bilisa sanatti ceesisan harka keessan jirti irree sana harka galfadhaati adaba nutti godha. Dirqama kana raawwachuun keessatti yeroo ammaa kana dirqama qeerroof qarree Oromooti. Qarreef qarreen Oromoo akkuma kaleessa garaagarummaa siyaasaa tokko malee garaagarummaa amantiif godinaa malee uummata Oromoo tokkoomsitanii qabsoo har'a irra geenye hedduu gumaachitan hedduu wareegama kaffaltan jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hooggana tokko jalatti akeeka uummata Oromoo milkeessu tokko qabatanii akka isinitti dhufaniif dhiibbaa akka gootan jabeessinee isin gaafan. Bortarii aangoo isin dura qabanii maallaqa isin dura qabanii hojii isin dura qabanii lafa dachee Oromoo irraa guurratan isin dura qabanii manaan qabni jijjigaa dulloomaa isin dura qabanii gargar isin qooduuf isinitti dhufuu ni malanii kanarraa of eeggadhaatii kabajaaf ulfina uummata Oromoo qofaaf hojjedha. Har'a biyya kana keessatti adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaa seerawaadha. Hojiin adda bilisummaa Oromoo biyya kana keessatti karaa nagaatiin geggeeffamu marti seeraan hayyamamaadha. Kalee mootummaa sodaannee hidhaa sodaannee yoo adda bilisummaa Oromoo deggere yoon adda bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabaachuun kiyya beekame balaat hojii kiyya dhufa maatii kiyya dhufa na dhufa jennee sodaachaa turre. Har'a mootummaan kun hayyama nuu kennee sodaa sana nurraa fuudheera.
har'aan booda carraa mirga hayyammi kun nuu kennu fayyadamnee ummata Oromoo hin milkeessinu yoo ta'e qaanii fi gaabbii dhaloota irraa dhalootatti darbu keessa seenuuf deemna. Waraqaan kun ittiin hin hojjetamu yoo ta'e akka nama waraqaa nagadaa baafatee dukkaa duwwaa keessa taa'u ta'uu danda'a. Hayyammi nu arganne kun ummata Oromoo aangomsuu qaba. Hayyammi nu arganne kun ummata Oromoo mootummaa taasisuu qaba. Hayyammi nu amma arganne kun hawwii baroota dheeraadhaaf ummati Oromoo qabsuun kan milkeessu ta'uu danda'u qaba. Kanaaf ammoo bakka jirru adda bilisummaa Oromoo jalatti ijaaramnee dirqama dhaabi kun nutti kennu shaffeessaa fi quubsaadhaan bahuu danda'u qabna. Caasaan adda bilisummaa Oromoo godina Jimmaarraa qabu heedkwaartariinsaa as hundi keessan galaana siyaasaa heera seera cunqursaa baroota dheeraadhaaf ummati Oromoo ittiin dararamaa ture Oromiyaa keessaa dhiqee baasu akka taataniif kalee muummee turtanii har'a laga ta'uu qabdan. Kalee laga turtanii har'a galaana ta'uu qabdan. Muummee taatanii waajjira adda bilisummaa Oromoo yaa'uu qabdan. Galaana taatanii waajjira adda bilisummaa Oromoo yaa'uu qabdan. Sambooda adda bilisummaa Oromoo galaana siyaasaa ta'ee rakkoo baroota dheeraadhaaf qabnu dhiqee Oromiyaa keessaa baasuu danda'a jechuudha. Kanaaf waajjirri adda bilisummaa Oromoo hojii siyaasaa dinagdee fi kanaaf kan kana fakkaatan godinaa kana keessatti qindeessuuf ka gaafatama qabuudha. Adda bilisummaa Oromoof godinaa kana kan wal quunnamsiisu waajjira adda bilisummaa Oromootii fi koree adda bilisummaa Oromoo magaalaa kana keessa jiruudha. Kanaaf koree kanaaf humna ta'uu qabdan. Koreen kun bakka keessa taa'ee waajjira hojii adda bilisummaa Oromoo kareersu qindeessu to'atu qabaachuu qaba. Kibba baha Oromiyaa Arsii Baalee keessa hedduu sossoonee waajjira banuu jirra akkuma isin arguu jirtan. Dhugaa dubbachuu yoo ta'e adda bilisummaa Oromoo waajjira ummati kun banachaa jiru birrii tokko hin gumaachine. Nu itti deemnee qofa waajjira banachuuf deemna qophii xumuranneeti jirra. Kota nu gidduutti argamaa nu eebbisaa qajeelfama nu kennaa qofaaf nu yaama. Waajjira Shaashamannee dheengadda banne agartanii jirtumi. Dhannee qofa eebbifnee qajeelfama qofa kenninee galle. Birrii tokko hin baafne adda bilisummaa Oromoo. Arsii Negelleettis akkasuma banamee jira. Zuwaayii Duddaatti banamee jira. Kofaleetti banamee jira. Asallaa bakkoota adda addaatti banamuudhaaf tartiiba galfatanii jiran ummati kun horii isaatiin qabeenya isaatiin dandeettii isaatiin jechuudha. Isinillee waajjirri asii adda bilisummaa Oromoo deebi'ee akka banamuuf dandeettii sun akka taataniif jabeessee isin gaafadha. Waan filannoo dirqama filannootiin walitti hidhatu jaaltoleeraan akka gaariitti tuqee jira. Guttoo irra hin deebi'u. Kaadhimamaan adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee filannoof dhiyaatu kaadhimamaa isinitti quuftan, kaadhimamaa isin keessaa madde, kaadhimamaa uummata Oromoo amanamummaa fi haqaan ni tajaajila jettanii isin as baafattan qofa akka ta'u waadaa isinii seena. Akkas jecha fuuldureen keenya iftuudha. Dhaamsa kana walirraa hubannee dirqama haalli yeroo nurraa gaafatu shaffeessaaf guutuutti kabaanu yoo ta'e
balaan Oromoo fi Oromiyaa irratti akka ammate kun akka fixeensa aduun itti ba'ee baqee akka badu shakkiin tokko illee hin jiru. Dirqama haalli yeroo ammaa nurraa gaafatu ammoo laaffifnee ka ilaallu yoo ta'e dhabamaaf of qopheessuu jirra, godaansaaf of qopheessinaa, karaan nu eeggatu bu'aa bayii qabdii, karaan nu eeggatu daddaaqama hedduu qabdii, wareegama hedduu nu kaffalchiifti. Karaa kana irra dabarree akeeka keenya bakkaan gahuudhaaf hundi keenya yeroo kamirrayyuu caalaa dirqama keenya bahuudhaaf qophii ta'uu qabna. Obsaan waan caqastanii fayyaa ta'aa ulfaadhaa.